Bakit? Ifaan qabdu sirraan tana maa ifaan ibsan dhugaa rabbisii jaati. Ifaan barbaanne ani. Maa ni rafta? Dheera fuudhaa. Achumaan si argee jennaan ati bas si argu si dhuf. Siinaasa malee hirribni nan dhufu jedhee si galchee bara. Anilleen akkasuma dhugaa rabbi kan ilgilmaan aan daawwatin kun. Aaree digiruun qofa. Abiibsi barbiiziidha. Keessummaan nutti dhufe. Mataadha dhaabbataa oolle. Haala waan garaagaraa mijeessuuf olii gaddeemu. Waa ubbichaa jiraadhaan biyya araba. Shamsi anaaf fayyitee Abiibti akkas. Wallaahi sa'a ganamarraa reefii tana jiddaa dhufna. Odoo hojii dhuunfaa tokkoon dalagin uumamaa waan tokko tokkoof. Imuma Oromoo kanaaf taaraa jirra. Laki akkasii miti abshir. Kun kan hin jiwaane waan akkasii mala. Anillee makka dhufuuf hin deema bara. Obura. Dhugaa rabbi ana umraa si goosisa. Waan jenne san godhee ka'eettiniin umraa dhufta. Waa xiqqaan fattuu barsiisa. Waan jechuun. Dhugaa rabbi. Homa jenne san ka homa jenne san hojiitti hiine yeroo jalqabaati waan takka addunyaa tanarratti namni dhalateen godhin goone. Akka Maal namni godhan? aduu illee qabrii keessa yoo makkaa yaadatu nu yaadatutti Maal godhan? waan goonu asirratti dubbannaa reewwa san hojiin argisiifna. Ayyee taate rakkoon qabu. Walaa taanu. Dalagaan makka jirti inni dhufaa lubbu as bira sirraa fagaadhee jiraachuu hin danda'u. Ani maali dalagaan? Dalagaan anaamatti wal bira yoo geenu maal goota dalagummaan ati soitu maali? Maal jechuun? Dalagoo wayitu dalagummaan sin barbaachiftuu jedhe bari. Sekendii takka ija kiyya duraa si dhabuu waan hin barbaanne maalumaaf warra mana arabaatiin si ergaa. Gara laafoon jettee jala jira bannaan. Waan gara laafuun baala geedhaa. Nanaadis gara laafuu. Wallahi akka kiyya toosaa ashitti fi hamzaa walitti dhufne silaas bira dhufuun fadhaa beekte. Na fadhis gara laafuun kun lama baasaa fadhis kan. Dullacha ansi qofaan fedhaa dhufu. Qullaa akka inni nu argu maal goona sareen kun nun baasu kun ilma gandaati bar. I am sorry jetti Shamsiyaan. What is sorry? Ati waan gootu. Ati waan gootu rabbi kan nama razzaqu. Rizqiin rabbi harka jira. Ati cal'ifteetu mataan sekendii takka ija duraa si dhabuu hin barbaadu. Kalaas. Istaraana aruuza dahaba meeqanaa bitta gamta kanaa bitta. Laa birri dahabaa fi aruusatti maal goonaa finna. Ciifnee nyaanna shaaruun. Haatan. Ka jedhamu san beeytaati. Birri achitti yaadne amma achitti hanfaa irraa sirbitu hin barbaannu nu. Nuti itti irraa eessinu barbaannu. Abdi tiyya kan bilaa hitti hirmee ummadura jalaan deeman bilaa hin fadu. Awwaan roorro ani roorro hagana geenyeef hin biyyaa bee obboleessa kiyya. Aruuza istaraa bareeddu naaf goota. Dahaballee naaf bitta. Qabanni bilaa isheetti jirtu obboleessoo. Maal? Silaa bilaa isheetti si harma? Ani bar bilaash hin jenne Habibti. Qaa'a Malik Abdul Aziz yookaan qaa'a gasara Malik Amir Sultaan ka awaalii jiru. Jama'aa kiyya. Dhaqeettiniin waan takka eeyyama itti baasee ka takka bakka Oromoon dhaabbatee itti wal fuudhuu miti safara san hin gahin itti waama Oromoo. Waan takka namni Itoophiyaa biyyanatti hin dalagin. Qaa'a Malik Amir Sultaan qabuu danda'an. Maallaqaan kireessanii Birriin hojjetan birriin miti sirriidhaani muudiidhaan sammuudhaan. obboleessa kiyya an akka sheeka roobee natti hin ta'e sheeni roobee maarree kiyya baankitti naa galchi. Siistama waa kadhachuu kana dhiisin fedhan namarratti hirkachuun fedhu. Dhaabbadhu dandeessu. Qaa'aadhaaf sargi istiraahaa takka Oromoo miti Itoophiyaan keessa ijaan hin argin si seensisaa jedhe. Ka Amiir Sultaan. Seenuun barbaadu. Maallaqa keetiin ati mijaana kadhattee gam tokko irratti hirkachuun barbaadu. Maallaqa keetiin naa kireessitee istaraa bareeddu itti naa kireessu naa kireessu kumdi deeman. Halkan tokkotti kuma shantama riyaala Suudi. Achi seente Hayyee kuma shantama jannatu. Hayyee dahaballee naa bitta. Dhaqmee kuma 10. Kalaas istiraahaa nafee xaqimii jedhamu san ka isa sirratti ilaaluu na wayyaa waggaa guutuu uffattee na dura teessee bareeda. Ka qaa'aa sun ka istiraahaa sun nafee xaqama jedhamu bitamee
asrii uffattee zanaa jettee waan tarakaata goote sammuun kiyya na gammada horiin kiyya sirra jira. Qaa istiraa achitti qabee maammadoon itti caffaree nyaatee faayida. Anya tadi lamar rakkoo qaba dirqama lamada heerumuu fedha tarma takka heerumuu fedha waan taateef taraa akkasitti sirri naa godhi. Ati qabeenya qisaasuu wajaa qabdaasi. Qabeenya qisaasuu fi sargii godhachuun rakkoon qabu sargii alaama addunyaa koo guutuu godhata. Anama tara boodam tokko heerumuu fedha filannoon xiyyeessee. Yeroo yuun qabdu fixatte iyyuu maal goota kun abukaaliitiin kunuu iyyuu muxallaqa hedduu waliin guuree jaartiitii hidhee foto waliin ka'a. Nuti kallattiidhaan wal fuuna ifaan ifatti. Abukaali bar jaarti sadii qabaa maashaallah wayisi. Laa takka tasaayiba kiyya jala gadi dhiise ta'e nu bira kaa'e sun kunoo mucaan booyaa jira onnaa baasi jedheetiniin. Wallahi. Dhugaa rabbi kunoo qaata booyaa mucaan suuraa na erge darazara kana jala fudhattee dheetiniin. Marra koo qaba duubaa fuudhu erga takka hiike anuu kun anuu jaartuma namaatiin ture jalaa deemee si heerumu hin deemu marra koo qaba adiidha. Maa ati mutallaqa qulqulluudha ka. La abukaali nama gartee sheekaati jaartii namaa fuudhu. Amma ol bahee booyyuu edaa nama xiqqoo biizii ta'e malee ol baasee irraa dubbatu edda. Narraa dheesse amma tateenyaa kam jettanii gootamuun gootu. Ani waan ati jetti jedhe tokko. Ani garuu darasaa tokko achitti naffeeru guyyaa sargii. Maali? Keessattuu Maal balleessaa wajjin gaafatu? Maali? Naffeeru. Darasaa maal sun gootu? Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu darasaan hor dhufnellee sheekotiin. Sheekotiin gurguddoon haa dhuftu. Sheekotiin gurguddoon carraa dhufa yoo dhabanillee karaa iskaayipiitiin karaa imootiin viidiyoo kooliidhaan sagantaa keenya irra hirmaatan. Sigalee. Ati barga akka tokko fuula ni dheedha guyyaa ruusaa fuula ni dheedha. Ani jaaban jaaladhu akkanuma adii uffattan malee ani jaaban jaaladhu. Fuula yoo hidhattee gaxawaa godhattee shaffanatte kuullee ta'u akkamiin si beekarree? Sikiina yaa rabbi. Kuullee mataa akkamiin si beekan horiinaan jedha barnaate mootii godhuu kannaan haraami. Yaabu bultiin addii kitteeti ijaaramte. Meenatti maqaa lubbuu. Maal ijaarame nu muxallaqa waliin guuretti ni nutti iyya. Maal jette? Dhiisi nama dhiisi. Kamuyyee. Veenoo qalloo takkaratti qaama nama xaxxoo akka foostaara sanii uffadha muballoo sanii uffadha. Waan dassi jedhe. Ati maal kaayyattu suufa garuu suufa gara qabdaa. Tayyib suufa duuba suufa kaattamoo tooba uffattamoo suufa kaayyattati toobni sirraa tooba utaate malee suufni sirraan bareedu garaa qabda. Waan narraa bareedu an nama gammachiisuuf hin uffadhu. Ani ufumaaf si bichaa gammachiisa. Nama biraan gammachiisuuf hin dalagu. Ati gabaabaadha lakkee haga walitti dubbanna ol taana takka ammoo hin deeman haana keessaa walitti haaruu haana naafete. Tooba uffattamoo suufa uffatta. Laa waan dassi jedhe uffadha. Alaas tooba uffatta. Toobarraa bareedda. Maafi mushkila. Qullallee kootu jettu qullama dhufa. Lakki qullaan dhufene. Qullaan dhufen. Faanti gaafa kan ispoortiin dalageessan illee kootu jettu sumaan dhufa. La tooba kaatee akkasitti maashaallah kana taate. Areeda kan kee kana filtee na bira dhaabbatte inshaallah malee la kun taanee miti. La ati waan takkaa namni hin dalagin dalaguuf yoo taate qumxaadhaan sargi godhachuu qaba. Dhiisa dirqama nama fakkaachuun qabna dhiira wajjin dhaggeeffadhu. Wanni godhu. Dura tooballee namni uffatee jira wanni namni hin uffatin maaliin? Ani namaan adda ta'uu barbaada. Ajaa'ibsiifatamu. Liyyuu waan namni suufa uffatee suufan tooba maali waan namni fuudhin. Yoo kana naafati gaala irratti sargi haa godhannu. Naa gaalaa miti. Xayyaara horrii sargi teenyaa sana.
Kunusa xayyaara qorra. Xayyaarri mustahil waan hin danda'amne fakkaata. Waan danda'amu yookaan bishaan keessatti sarga godhachuu. Bishaan keessa namni godhachaa olaanoo adiisa kakamu iyyuu maal ta'a xayyaara qorra fiqaada gaafanna xayyaara Namni qorra. keenya eenyu godhate? Abukaalidii godhate moo abujinni godhate? Eenyu godhate bishaan keessatti? Lakki Sheennu xayyaara godhate qorree bishaan keessatti? nalaji kamuyye xayyaara qorree piipii godhi yennaan dirqame. Piipii jaa xayyaarri. Laa. Hooma nutti as kalaawu. Waaqsil amma laali mootummoonni xiyyaaraan fuudhuun mala tana dura. Laakiin nuti hooma nutti as kalaawu waan kalluu waan godhuu dandeenyu yookaan qullaa keenya bishaan keessa sargii godhatu yookaan gaala irratti godhatu yookaan dirree kubbaa miilatitti godhatu. Waan namni hin godhin. Ana kan jiru akka fiigetti xayyaara namni godhatanii jiran jiru. Guyyaa san xayyaara takka achirraa qorree reyaata adas veeloodhaan akkasumatti uffattee haa dhufnu. Hin ta'u? Miizii wajjin. Long time yeroo dheeraa nutti fudhate. Wanni yeroo gabaabaa nutti fudhatu istirahaa qabannee bishaan keessa wal fuudhu. Bishaan keessa jechuun maal jechuun algabbaanyim juwwaa. Juwwa mooyaa. Juba mooya. Wala istirahaa. Inni hin dhumne kabbaleessa kiyya guyyaa san yoo duune hoo. Akka hin dhumnetti. Ati deengidda akkasii bishaan si geessee ka'ee akka nama sanoo bishaan daakuu beeku maal jechuudha. Laa rakkoo miti hoomanda hin yaalanii barani kuni waan gabaabaadha. Mee maal godhu guyyaa ruusa keenyaa san dhugaa rabbi natti. Dhugaa rabbi waan takkaa namni hin godhin wanni namni hin godhin Oromoo bishaan keessa wal fuute hin jirtu. Tagaala irratti wal fuute hin jirtu. Si galee. Walaa Oromoo hundi godhatte. Bishaan keessatti dhugaa rabbi mee xayyib guyyaa aruusaa paantii godhatee wal fuudhan jiru paantiidhaan wal fuudha. Afuudha hin beekan. Paantiidha anis moo. Waan namni ijaaba uffatee beelloo uffatee wal fuudhe ka waan namni hin godhin goonan jenne. Guddina fide. Oromoo guddina fide. Guddina fide. Waan takkaa namni hin godhin jechuun akkasi ka. Mee aruusa paantiidhaan sargii godhata addunyaa kanarratti argite hin argine kalaas. Kamuyyee akkasii miti. Laa. Akkuma gartee uummata namaa kaan godhanneeti. Yaani akka itti bareechinee godhanna bakka alaa kun. Akka warra suutiin godhatee. Ani akka uummata Oromoo ka jiruu miti ka du'ellee waan kiyya yaadatu godhuu barbaada. Waan addaa. Ka jiru otoo hin taane ka du'ellee. Sammuu isaa keessa yoo waan jannata illee dubbatu akka as keessa. Ka jirullee. Ayyee wanti hagoonu. Laa uffatu kalaas wanti hagoonu. Waan addaa barbaadameef ajajee fakkeenyaaf ajajaan haa xalabadhu veeloo bareedduu ishee akka aadaa Oromoo irraa tolfamtu. Dhiisi kun waan taphaati. Inta wala veeloo wala ayyishee itti amantu kanuma. Itti amantuma. Akkuma garaa haadhateen itti buuneen sargee godhatu. Biduun isatti. Mana kamana kana jechuun rabbi gargaaru. Akkasitti hin jirakke. Yoo godhanne seerumaa godhanne. Maa sodaate. Ati koi ortodoksii taate? Qullaa dhalanneemi qullaa. Koi ati ortodoksii taate icciitiidhaan amantii geessaa jirtamoo akkam jechuudha rabbiin nama dhiisu. Maa. Rabbiin nama dhiisu. Waan namni hin godhin waan namni takka addunyaa kanarratti nama ta'e guyyaa aruusatti irratti hin dalagin jenne waliigalteen kenna kan. Bishaan keessatti namni wal fuudhe jenne beelloon namni wal fuudhe hijaaban namni wal suufan namni wal fuudhe kin dhabne barbaadne wani namni hin godhin ka takka akka addunyaatitti akka ilma Oromootitti otoo hin taane qullaa sargii godhachuu namni nu laaluu dhiiseetu maal lafuma gadi ilaala. Ayyoo wanti hagoon amma mal arge. Laan waa hundaa godhanneetuma guyyaa san takka wanni horraa yaanu.
fardaan haa godhadhu. Fardallee godhatanii jiran. Nuti farda horree ayaan walaa Farda kullee akka warra dursan. fardaan kenna farda namni kenna hunda ittiin fuudha farda. Laa suudii keessatti nama fardaa fuudhan jiru obboleessa kiyya kun seenaa suudiif duraa ta'u. Laal maal anis qaamaa kijibduun hin qabaa. Kijibduutiin hin qaadaatillee ta dhugaa qabdaame. Makiinaa qopheessinee sambooda farda kana maaliif makiinaa kana dura fardaan ayaan. Makiinaa biyyee haadhu kana argitee ispaayatara moo maal jedhan kan pakati isaa kana keessa tetteenni beelloo uffattee haasofaa godhadha achi keessa isaan namni makiinaan bashannanaami nu inni akkana onnu fuudhee akkana isa gireeffanna nu. Boorri moo? Bukuleeta kadhakaa harammaaree kan argite sheewala. Boorri jaaliin biyya nyaatti boorri kana horraa. Isa keessa tetteenna nu. Argite isumatu akka daansii biraan barbaachise isuma akkana nu. Kamiyyee afaan isaa kanarra teenya egaa afaan isaa akkanaa kana. Eelee isaa kan keessa teenna. Si galee? Sargiin keessatti kikiraa isa ta'uu qabu. Ni sharraara. Makiinaa duba boorri ni sharraara moo sharraanu? Makiinaan tuunni ajjabdee deemti. Nuti seenaa hojjetuuf isaan deemna. Jechuun ilillii kana kanatti goona. Waa hunda itti goona. Akka ajaa'ibaa kanatti itti goona. Dikoora addaa kanatti goona. Ayyee. Ajaa'iba tokko jira. Yaada bareedaa amma gadi gala dhugaa.